jechoota mimmiidhagoo fi barsiisoo ta'an kitaaba Profeesar Mihiratu Shaanqoo kan siif galeera jedhu keessa walitti isinii qabne akka kanatti isiniif dhiyeessina. Namoonni baay'een gaafuma dhalatan du'u, muraasni immoo gaafa du'an dhalatu. Atoo osoo naman ta'in namaaf ta'uun hin jiru. Barachuun beekuun ibsu, beekuun garuu barachuu ibsa. Gadaantummaa, hirkattummaa of awwaaluun walqixa ta'a of wallaalu. Of wallaaluun of awwaaluudha. Namni lakkoofsa guutuuf dhalate hin jiru, lakkoofsa guutuu ta'ee dhalata malee. Of beekuuf murtoon qabdu taanaan yoo of beektis murtoon murteessitu. Yoo qophaa'aa taate guyyaan borii qabeenya ati qooddachuuf eeggattudha. Nama jechuun bu'aa yaada isaati. Namni waanuma nyaatu fakkaata. Ofin shakkiin inni namni biraan si shakku iyyuu si gaafa. Barrisuu kan dandeessu hanga barrisuu dandeessu yoo amante qofaadha. Meeshaa ammayyaa caalaa sammuu injifannoo qabachuutiin gara dirree seena. Ati of daangessitee teessa taanaan eenyu daangaa si ceesisa? Dirree itti injifatamte keessatti lubbuun jiraachaa hafuu kee caalaa dirree itti injifatte keessatti duutee awwaalamuu siif wayya. Sammuu injifannoo malee sammuu hidhamee jiru qabaachuu rakkisaadha. Sammuu hidhamaadhaan addunyaa hiikamaa keessa jiraachuurra qaamaan hidhamanii sammuu hiikamaa qabaachuutu wayya. Yeroo hundumaa filannoo sirrii qabaatte yoo fiixaan ba'iinsa dhabdellee yaada filannoo sirrii hin dhabin. Tulluun ofiin beekee si duraa kufuun jiru. Tulluun ati dhiibde si duraa kufuu didus hin jiru. Addunyaa keessa jirra moo addunyaatu nu keessa jira? Jireenya filatamaa jiraachuu dura jireenya filachuutu dursa. Rakkina kaleessa sirra ga'e har'as rakkina jettee dubbatta taana har'ayyuu namatu siif hin argine malee
ati rakkina isa kan kaleessaa caalu keessa jirta. Jaarraan kun jaarraa mul'ataan injifatan malee jaarraa mufachuun injifatan miti. Ilaa addunyaan sammuu kee fi jecha ati waa'ee keef qabdu keessa jirti. Karaa gabaabaa fayyadamanii kaayyoo dheeraa galmaan ga'uuf yaaluun akka dubartii osoo hin ulfaayin da'uudhaaf mana yaalaa deemtudha. Dhala namaa malee addunyaan duwwaadha. Qabeenyi bakka malee kufee fi dagatame dhala namaati. Of boodan ilaaliin borii kee namni siif ilaaluun jiruuti. Namoota erga du'anii waggoota 200 ol ta'an har'a garuu seenaan isaanii anaa fi sii warra lubbuun jiran caalaa kan dubbatamu baay'eetu jira. Addunyaa wanta hamaa dalaguuf gatii nama hin gaafachiifne keessa jirra. Biyyi dhaloota isheetti hin fayyadamne biyyummaan ishee hiyyummaa ishee ta'ee hafa. Otoo dhaloota isheen kabajin kabajni isheen argattu hin jiru. Warri addunyaa kanaaf gahee isaanii osoo hin taphatiin darban dhaloota dhufu irratti itti gaafatamummaa dachaa kaanii darbu. Addunyaan sin jijjiiru situ addunyaa jijjiira malee. Jechoota kana qindeessee isiniif qopheesse obboleessa keessan Iyyaasuu Tafarraadha. Kan sagaleetiin isiniif qopheesse ana Fu'aad Awwal. Nagaan nuuf tura. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa.